Akkam jirtu jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa. Har'a walitti deebinee jirra. Mata dureen keenya har'aa shaakala jechootaa kan jedhudha. Shaakala jechootaa kanarratti jechoota gabaabaa fi jechoota dheeraa adda baasnee ilaallaa jechuudha. Jechoonni gabaabaanii gabaabfamanii yommuu barreeffamanii, jechoonni gabaabaan qubee dubbachiistuu tokko tokkorraa yommuu ijaaramanii, jechoonni dheeraan immoo qubeewwan dubbachiistuu gara lamaanuu lama ta'anii seenuudhaan ijaaramanii jechuudha. Kanaafuu asirratti garaagarummaa isaanii ilaallaa jechuudha. Qubeewwan isaanii wal fakkaataa ta'anii garuu itti dabalamuu qubee dubbachiistuu fi irraa hir'achuu qubee dubbachiistuu irraa kan ka'e hiika garaagaraa kan nuuf kennan jechoota adda addaa asirratti argina jechuudha. Nu wajjin tura. Ijoolleen karaa onlaayiniidhaan barachuu fedha qabdan silkii asirratti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan karaa iimoo, waatsaappii, teelegiraamii akkasumas immoo karaa zuumiitiin ijoolleen barachuu fedha qabdan afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, Ingiliffaa fi herreegallee dabalatee ni barsiifna waan ta'eef silkii asirratti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan nu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Har'a kan ilaallu jechoota gabaabaa fi jechoota dheeraa garaagarummaa isaanii ilaallaa jechuudha. Nu hordofaa. Asirratti kan jalqaba irratti arginu kun ana jedha jechuudha. Ana yoo gabaabbatu ana jedha. As biratti yoo dhufnu immoo anaan kun qubee dubbachiistuu fuulduraa fi duubarraan qubee dubbachiistuu yommuu dabalatu lama yoo godhatu jechuudha. Ni dheerataa jechuudha. Kanaafuu aanaa ta'a jechuudha. Aanaa. Kanaafuu ana jechuudhaaf aanaa jennee yookaan barreessinu taate hiika biraa nuuf kennaa jechuudha. Ana jechuun hiika biraati. Aanaan illee hiika biraa nuuf kennaa jechuudha. Kanaafuu aanaan kun yoo dheeratu aanaa ta'a. Aanaan kun yoo gabaabbatu ana ta'a jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun asirratti illee lafa kan jedhu kana yommuu dheeressinu laafaa ta'a jechuudha. Laafaa yommuu dheeratu. As biratti immoo qara jedha kan gabaabbatu kun immoo qara jedhee yommuu gabaabbatu yommuu dheeratu immoo maal ta'a? Qaaraa ta'a jechuudha. Qaaraa hin dheerataa jechuudha. Yommuu dheeratu hiika biraa nuuf kennanii jechuudha. Yommuu dheeratanii fi yommuu gabaabbatan hiika adda addaa nuuf kennanii jechuudha. Kan itti aanu kunillee gale jedha. Gale yommuu gabaabbatu gale ta'a. Yommuu dheeratu immoo gaalee ta'a jechuudha. Dhiifama as biratti aatekittii irraa hambisee aatekittiitti dabalaashee. Kanaafuu gaalee jedha jechuudha. As biratti gaalee. As biratti immoo daka jedha. Yommuu gabaabbatu daka jedha. Yommuu dheeratu immoo daakaa ta'a jechuudha. Daakaa. Asirratti yommuu gabaabbatu sore jedha. Yommuu gabaabbatu sore jedha. Yommuu dheeratu immoo sooree jedha jechuudha. Sooree. Asirratti yommuu gabaabbatu kora jedha. Asirratti immoo kooraa jedha jechuudha. Kooraa. As biratti bona jedha. Yommuu gabaabbatu bona. As biratti immoo boonaa ta'a jechuudha. Boonaa yommuu dheeratudha jechuudha. As biratti boru jedha. Yommuu gabaabbatu. As biratti immoo yommuu dheeratu booruu ta'a jechuudha. Booruu. Kanaafuu jechoonni asirratti arginu kunniin karaa gabaabaatiin yommuu barreeffamanii fi karaa dheeraatiin yommuu barreeffamanii qubeen isaanii wal fakkaataa ta'ee garuu immoo akkuma duratti isiniin jedhee itti dabalamuu qubee dubbachiistuu fi irraa hir'achuu qubee dubbachiistuu kanatu garaagarummaa fidaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti kanneen irratti xiyyeeffannaa yoo hin goone nu dogongorsiisaa jechuudha. Ijoolleen tokko tokko amma ana jedhanii barreessuudhaaf aanaa jedhanii yoo kan barreessan ta'e aanaan kun ana jedhameen dubbifamu jechuudha. Lafa jedhanii barreessuudhaaf laafaa jedhanii yoo kan barreessan ta'e lafa kan jedhu namni biraa yoo dubbisu hiika lafa jedhu hin kennuufi jechuudha. Laafaa kan jedhu kennaafi jechuudha. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannaa gochuudhaan ilaaluu qabnaa jechuudha. Kanaafuu irraa hir'achuu qubee dubbachiistuu fi itti dabaluu qubee dubbachiiftuu garaagarummaa guddaa fidaa jechuudha. Hiika garaagaraa akka nuuf kennu taasisaa jechuudha. Kanaafuu barattoonni gargaarsa dabalataa barbaadan karaa onlaayiniidhaan barachuudhaan ni dandeessu jechuudha. Silkii asirratti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan gargaarsa addaa argachuu ni dandeessu. Karaa viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti nagaa ta'a.